Akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota YouTube chaanaalii keenya. Nageenyi badhaadhaa isiniin jechaan gara oduu warraaf wabeeffadheetan isin dabarsaa nu hordofaan isiniin jedha. Bultee bariitu gurri miidiyaalee keessaas ta'e kan alaa har'a maaltu jira maaltu dhalatee bulee jechuun erga gurra isaanii gara Itoophiyaatti qabuu eegalanii waggoota lakkoofsee jira. Haa ta'u iyyuu malee nuti immoo gurra keenya gara kaaba Itoophiyaatti luuccisine erga ooluu eegallee bultii lakkoofsifneerra. Kanaaf akkuma barame oduu keenya cabsan oduu warra kaabaati. Maarree har'as oduma wal fakkaatuun kan warra kaabaan waan fageenya irra teenye dhageenya isin dhageessifna. Karaa Telegiraamii, YouTubii, Instaagiraam, Tiwiiterii fi quunnamtii hawaasaa hundumaan nu hordofaa isin jenna. Akkasumas kan miseensa maatii keenya hin taane subscribe gochuun miseensa maatii keenya ta'aa jenne isin affeera gara oduu keenya har'aaf wabeeffanneettan isin dabarsa. Akkuma beekamu waraanni warra TPLF Walloo fi Affaar akka garaa isa kan cabsaa isa kan garafaa isa kan mana jireenyaa isaa irratti gubaa isa godaansisaa isa kan immoo lubbuu deebitee hin argamne kaffalchiisaa akka ture ni yaadattu. Marree waan godhu hundaa erga godhee booda immoo fedha mataa isaatiin gad lakkisee bahuu isaas oduu haaraa nutti ta'ee tureera. Qaamni miidhameefis maatiin warra miidhamtootas hanga qaama mootummaa isa olaanaatti gammachuu guddaan dhaga'amee sirbamaa tureera. Akkuma Oromoon dura reen foon ataatu jecha dubbii ija tasgabba'aan ilaalu ta'uun ishee immoo waan oolu miti. Har'as dubbii dhaluun ilmaan ishii babal'ifachuu eegalteetti. Kaaba Gondor, Walqaayitti, Umaraa, Xagadee fi kanneen kana fakkaatan irratti ammas boqonnaa haaraa jechuun fuula haaraan waraanni kan eegalame fakkaata. Haasoftiin gara mootummaa naannoo Amaaraatiin ba'u akka mul'isuttis humni waraana TPLF amma iyyuu gocholoo nurraa dhaabaa hin jirtu. Kanaaf mootummaan federaalaa diroonii qilleensarraan tarkaanfii irratti fudhachaa ture ammas irra deebiin nurraa cabsuu qabu. Akkasumas diroonii lafoo kan ta'e humni waraana Amaaraa faannoonis nu dhaqqabuu qabu jechuun iyyachaa turaniiru. Dubbii Gondorummaa qofaa miti, dubbii Amaaraati. Gondor ija Amaaraa waan ta'eef ija nu jaamsuu fedhu. Kanaaf nuti immoo dursa kennine humna tokko dhaabbanne ofirraa ittisuu qabna malee takkaa Sudaan fakkeessanii takkaa Qimaanti fakkaatanii takkicha immoo TPLF fakkaatanii warreen nu keessa fiiguu barbaadan hundumaa ofirraa ittisuu danda'uu qabna jechuun ibsa sodaa waliin wal makeen haasa'aa turaniiru. Kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota YouTube chaanaalii keenya. Maarree warreen kaaba Itoophiyaa ilmaan Habashootaa akkas jechuun mootummaa kanarrattis komee dhiyeeffataniiru. Erga weerara Xaaliyaanii booda al takkichaaf kabajni alaabaa Itoophiyaa gadi bu'ee hin beeku. Garuu bara mootummaa Abiyyi Shimallis jedhamu kana biyyi keenyis alaabaan keenyis kabaja dhabdee jechuun uummanni Habashaa ija diimeeffatanii sooshaal miidiyaa isaanii irratti iyyaa jiru. Bara mootummaa wayyaanii humni waraanaa shanii kan rukutee bulchiinsa ganda baadiyyaa tokko iyyuu waraanee qabachuu hin dandeenye. Garuu bara kana bulchiinsa ganda baadiyyaa irraa kaasee hanga dhaabbilee gurguddoo mootummaatti to'annaa isaan jala galfachaa jira. Akka isaan kana hundumaa godhaniif immoo sababa guddaa kan ta'eef tokkotti mootummaadhuma biyya bulchaa jiru kanadha. Meeshaan waraanaa ammayyoome kan waraana mootummaa bira hin jirre harkaan waraana shanii jira kan bittees ta'e kan kadhatee itti kenna mootummaadhuma Abiyyi Shimallis akka ta'e wanti nama shakkisiisu hin jiru jechuun to'atamuu warshaa darbaa simmintoo waliin wal qabsiisanii haasawaa tibba kana taasisaa jiru.